Leejantii nama dhiyaatee asitti isinii afeeru deema. Seenaa gabaabina ilmaan kumbannaa kan jiru obboleettii Gannisaa Nagarii Masirraa isin bashannansiisutti hortee faaya uumuusaatiin asitti isin dhiyaatte. Hamilee faaya uumuusaa argina akka gurgurtu faaya uumuusaa hamilee giddu hamilee qorraa akka nu guddisee baafii jiraatan. Sagantaa isii jalqabarraa kaasee haga xumuratti jechoota isii fayyadamtee nu ibsite akka isiin itti nu ibsite hordofaa. Assalamualaikum. Kabajamtoota manguddoo fi haawwan kee, kabajamtoota gumii abbootii gadaatii fi haadholii siiqqee, kabajamtoota qabsaa'otaa fi sabboontoota kee, kabajamtoota abbootii heeraatii fi abbootii amantaa, walumaa galatti hirmaattoota waltajjii kanaa hunda qoodarraa fudhachuu keessanitti galatoomaa isin jechuun barbaada. Agaan tana guyyaa addaati haadha. Guyyaa addaa kun jiru guyyaa caalee osoo ta'in guyyaa dheeratee osoo ta'in anaaf akka nama deebi'ee namoota haarii dhalachuuti kanaaf guyyaan kun guyyaa addaa ta'ee galatoomaa. Akka aadaa Oromootti Oromoo sirna ittiin bulmaata mataa isaa qaba. Sirna ittiin bulmaata mataa isaa qabaachuun hawaasa addunyaa kana dursuun isaa seenaa ragaa ba'ee jira. Sirni kunis sirna gadaati. Sirna gadaa keessatti iccitii humna jaarmaan tokko qabu waan hubate natti fakkaata. Sirni gadaa kan ijaarsa sirnaa ittiin horachuu dandeenye. Maatii jaarmaa jabaa qabu irraa ka'uu qofa osoo hin taane heera ilmaan intalaa irraa ka'uu maatiin taligaa fi ergama dhugaa irratti abboomuun waan jalqabeen sirna sirnaa erguun hoogganameen buluun iccitii jabina saba kanaati. Jaarmaan sun mana gosaa keessaa ka'uun sirna caffee gooroo Oromoo kan dhaqqabe. Sirni gabroonfataa dura tuuttoo gadaa yeroo itti fufee caasaa gosaa diige. Eegasiin booda iccitiin jaarmaa sabni qabu waan diigameef diinni haga booroo sabaa keessa gubaanuu jalqabe. Akkuma san diigama fokotaa kan keessummeesse mana gosaa ilmaan anniyyaati. Diigamni ilmaan anniyyaa immoo laafina hawaasummaa baha Oromiyaa mudateef sababa guddaa ta'uu mucaalaa kan hubatee jiru. Ilmaan bareeddoo sadeen sunsumanii dur jirees jechuun humban murawwa qalloo jaarmaan gosaa Oromoo wal dhiibuuf osoo hin taane sirna gadaa isaatiin bulee wal bulchuuf akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Jaarmaan humbannaa yookaan dhaabbanni maqaa warra humbannaatiin ijaaramu farra caayaa tolfate kun kaayyoon isaa akka warra humbannaa irraa eegalu muuxaa fi muuxannoon jabeenya Oromoon kalee ture Oromootti agarsiisuu fi seenaa fi seexaa lafaa fi lafeen lafa humbannaa akkasumas ammoo baha Oromiyaa akka ta'e jaarmayicha humbannaa fi jaarmaalee obboleeyyan keenyaas gadi fageenyaan hubachuun filannoo osoo hin taane dirqama. Hootteen abboo anniyyi akkuma Oromootii biraa Oromummaa asiin gahu gumaacha seenaa hin daganne mooraa Oromootti harka gumaata isaa laatee jira. Torban anniyyaa sababa lafa gama daangaa biyyaa qubateen hordaan lafa Oromiyaa akka hin hir'anneef bara baraan lubbuu isaanii gabbaruun Oromiyaa tiisee jira. Arraas ammoo hawaasni anniyyaa keessa jiru rakkoo fi diinagdee fi hawaasummaa hamaa keessa ta'anii Oromummaa fi Oromiyaaf wareega kafalaa jiran. Ta'us ammoo galmee seenaa keessatti gootootaa fi gameeyyiin anniyyaa hadarraa qabuu fi takkachuun dhalootatti himamaa taatee jirti. Kunis shiraa fi sharri obboleeyyan keenyaatiin osoo hin taane jaarmaa irratti harkifachuu ilmaan dubbannaati. Konkaa hawaasni Oromoo qabu qabaachuun jaarmaan hortee humbannaa anaannata qabaatus jaarmaan humbannaa kun hawaasa kana hulkaanii baasa jennee amana. Mooraa qabsoo Oromoo seenaa keessatti sarara wareegamaa jumlaan agarsiisanii kutannoo sabboonummaa baha Oromiyaa jirtu kan calaqqisiisan ijoollee teenya ilmaan ayyaa warra gammoojjii anniyyaati. Fakkeenyaaf Abdullaa Gulummaa Jaadaa 18ffaa ishaaraa seenaa qabsoo Oromoof mana kadhaa Rabbii keessatti adeemsa qabsoo saba kanaa lafa kaa'u ragaa walaloo gaaddisa inni booroo meettichaa shaxaa taa'uun gaaddisee. Anaafis Abrahaamii dhalataa, siifis Abrahaamii dhalataa. Abrahaam kiyya Amaaraa qalataa, dhiiga Abrahaam kiyya Abrahaam keetii baafataa. Ani hurrii waan hin qabneen galataa.
jechuun wadaada abbaa ibroo shaxaatti arguun lafa kaa'ee abbaa Ibraahim Abdullaahi ta'uu ishaaraan seenaa afoola lafa kaa'ee jira. Seenaan kun dinqisiifannaa jaarraa fi jaarraatti dabre ta'uun isaa beekamaadha. Itti fufuun Ibraahim Abdullaahi kan dhalate Amaara ganamni dhufe rukutuun murni nafxanyaa Ibraahim Donnobatti yookaan qurxaa mukaatti hidhu hallayyaa irraa hororsanii ajjeesan. Seenaan ajjeesuuf namoota Haaji Bushraa Annaa, Collee Anniyyaa, Sheexxaliilee Saakubii, Jaalmagarsaa Diidoo, Katabee Mayyuu, akkasumas maatii warreen Raajootii Dagaa, Sheekoosaa Qacalee, Jaarraa Abbaa Gadaa, Eelamoo Biltuu, Ammattaqii Faanitti fufu. Karaamaa fi ayyaantummaan ilmaan hubannaatiif rabbiin addatti kenne kaleessa mooraa inni yaaqofaa miti Oromoo Bahaa Oromiyaati eegoo lubbuu tahaa kan turte adaadhaan ayyaantummaan addatti qabdi eegmee caayaan addeeffataa ganamaa anniyyiti taa'u sun diigamu kan badaa dhuftee kanaafuu gaameenyi ilmaan hubannaati kan ilaalame aadaa fi duudhaa safuu fi safeeffannaa gamnummaa fi gamtoonni beessummaa fi arjummaa ganamaa san deebisee ittiin ijaaruu fi Oromoon tajaajiluuf kan ijaaramedha. Warri Anniyyaa naamusaa fi saansantaa kabajaa fi aantummaa firaa fi aanii isaanii qabaachuun kan beekamanidha. Haa ta'u sababa jireenyi isaanii horsiisee bulaa irratti hundaa'e akka warra biraa dammaqinsa barnootaa diinagdee fi bu'uuraalee misoomaa hin arganne. Jaarmeenyi kun akkaataa ittiin hawaasni Anniyyaa hirmaannaa diinagdee fi siyaasa akkasumas hawaasummaa addunyaa keessatti qooda fudhatan godhuuf kurfaawaa isaa kun ifatti mirkaneessuun sochii isaa eegaluu irratti argama. Jaarmeenyi Oromoo sababa hin beekamne yaa'ee jaarmaniif galmaan dhabummaaniif jedhee gamaan gamana ilaaluun xiinxalee milkaa'ina kaayyoo isaa xiyyeeffannoo kennu milkaa'ina isaa kan agarsiisudha. Waldaan kun kan jabaatee seenaa ta'eef galmeessuu isa kalee itti fufsiisudha. Jabeenya kutannoo hawaasa isaatiin ta'uu amma ganamaan dadhabaafachuun barbaachisaadha. Jaarmeenyi hubannaa maqaaf hubannaa abbaa Anniyyaatiin yaamamus kaayyoon isaa lammii warra Anniyyaa qofa irratti kan daangeffamu miti. Akkasumas ammoo jaalaluu fi jabaachuun isaa jaarmaalee biraa diiguuf osoo hin taane jabeessee jabaachuuf ta'uu ammaan irra deebinee dubbachuu fe'e. Ammallee seeraa fi heera biyyattii ijaaramuun kun eeguu fi eegsisuun hayyamummaa kan argatu ta'a. Humbanni hubachiisaa fi hubataadha. Akkasumas hubaa fi bushaashaan Oromoo kan hubu osoo hin taane Oromoof humbanni hubatti dhufe falageetii naman. Jaarmeenyi hubannaa bareedu kan obbolummaa bareedummaa ittichuu fi kan tokkummaa Oromoo jabeessuu fi utubuu. Bu'aan faca'insaa gabummaadha. Hamtuun isin haa dagattu, seenaan isin haa yaadattu, galatooma intaltee Safaa Muusaa irra. Wanini jesu kubani intana tahayu ke isra pun mau ba sagantaa gaafa tifuutti jira ammallee sagantaa itti aanu isin afeera. Sagantaan itti aanu nama waan kana qindeessuu keessatti mataa adda durummaa guddaadhaan hirmaannaa guddaadhaan waa hedduu itti lafa'ee namas itti lafaayisee sagantaa mata-dureen isaa eessaa kaanetti eessa gadi kan jiru Sheekh Ahmad Siraaj Said Usmaaniin nuuf dhiyaata. Asitti ribitti argama. Hamilee naannoo Sheekh asitti jira. Sheekh Ahmad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Membuat gitu. Sekali kita tuh gitu. Bagi kita tadi amat aku jira lah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كما أبا غدا مبنى بريتو أكسما مسيس أبو غدا أوروميا كما بويسا إبسا أكسم كما keessummoota keenya kabajamtoota abbootii gadaa gumii gadaa kabajamtoota haadholee siqtootii fi dargaggoota uummanna waltajjii kanarratti waamicha fageenya irraa kaatanii waan kiyya maqaa kiyyaanii yaamame harreen maqaa sinii beektu bayamu namaan miti jedha maqaa kiyyaanii yaamame uummannan na yaame jettanii qabeenya keessan hojii keessan dhiistanii faatanii dhufuu keessaniif waan keessan dhuftanii galatooma alla magaalii jira. Aansee gaggabaabsee tumaan dubbaddaa keessaa kaanee isa geenye bakka irraa kaanee faaya walitti hojjetu obboleessa keenyaa barii qaceeluu kaasee yooni irra deddeebi'ee san kaase dubbuma deddeebi'uu taati isin yeroo isin jalaa bu'uu taati. Kanaaf nuti dhaloonni kun osumti keenya fageenya irra jiraattus Oromoodhaaf qabsoo Oromootiif jijjiirama biyya kana keessa dhufee riguu miidhaati. Jijjiirama biyya keessa dhufe uummanni Oromoo sirna mataasaa mootummaa mataasaa dhaabbatu irratti qabsoon dhaloonni kun godhu ilmaan itti guddistanii qabsoo kana bakkaan geessanii asiin geessanii isin dhaloota irraanfatamuu hin malle dhaloota gaaffii isaanii ummata dhaloota Oromoo hundarraa beenyaa qaba. Maatii ijoollee isin dubbistanii qabsoo Oromootiif gumaachitan kan nu qofaan ta'u Oromoo hundaa gumaache ilmaan garuu teessan kallee aadaa hin baane asiin nutti hin dachaane akkasii dhalti naan duraa akka kallee hin jirtu. Daltiin ani irratti dalatte akkuma isin argitanitti Chiinaan Oromootti gumaachitanii san qofaa miti daangaa Oromiyaa daangaa uummanaa osoo hin taane daangaa Oromiyaatti wardiyaa turtanii bakki isin irra turtan wanni irra turtan ammaas irra jirtan laayyoo miti. Haaji Mamuur Abbaa Seenaa namni bakkuma sadii jiraata. Onni Oromiyaa kun bakkuma sadii jiraatu. Ona yaada, ona raadaa fi ona nyaataa. Onni jabaan kamii namni jabaan ona kan keessa jira jennaan ona yaadaa keessa jira yoo diinni asii na waraana yoo lolli asii na bana akkasitti sammuu guddatu isin uummata san jechuu barbaada. Isin faarsoo fi miti. Hojiiruu dubbadhee daangaadhaaf wardiyaa turtanii Oromoodhaaf iccitii Oromoo baattanii qabsoo Oromoo qabdanii deemtanii muummee ministeeraa Itoophiyaa Oromoodhaaf gumaachitan isintu gumaache. Oromiyaa irraa ijaaruu keessatti abbaan isaa Duuda keessa gubbaa ijaarame kanaaf eessaa kaanee eessa jirraa fuuldura keenya maal qabbisa jettana waan xiqqoo gabaabsa isinirraa isin boqochiisaa. Jaarmeenyi afaan maqaa isaanii argitan kun waldaa uummanaa bareedduu fi waldaa hawaasummaa uummanaa bareedduuti. Kan asii argitan kuni waldaa daldala uummanaa bareedduuti.
Tokkoffaa wantoonni kun lamaan keessatti ta'u agarsiisudha. Isaan gatti kaa'uu keenya. Lammaffaa obbolummaa isaanii agarsiisudha. Keessatti ta'uu fi obbolummaa isaa agarsiisudha. Asumaan geggeessitoota waldaa daldala kaampaanii Uffannaa Bareedduu carraa kanaan waltajjii kanaas galma kanallee akka nu gareessan isaan wajji dhaabbannee gara mootummallee hayyama nu gaafatanii isaantu waan kan nuti nu godhe galatoomaan jechuun ni barbaade. Waan keessan gootanii ofii hojjettanii keessanii gootanii irra deebi'aa ofumaa bakka hidhaa galatoomaan. Kanaafuu wanta inni kuni waldaa Uffannaa Bareedduu WHB kuni akka lakkoofsa warra faranjii ji'a Bitootessi 8 ji'a sadaffaa Bitootessi ji'a Bitootessi 8 halkanirraa sa'a 7 yookaan sa'a akka biyya keenya itti duudaan ciiseeti obboleessanii tokko turtumsaa roobaa jedhanii bilbila isaa barbaadee akkadhee hojii marii goonee itti hundeessine 2017 ji'a Bitootessaa keessa magaalaa Riyaaditti biyya baqaa keessatti biyya seera biyya sanillee qabu ture mootummaa biyya sanii na qabeenya hidhatee firraa'ee qabeenya nagachitee firraa'ee gosa dhokadhee taa'ee obboleessi keessanii hojii marii godhee achi booda akkuma inni obboleessi yeroo kaase namoota lama hojii marii goonee gara hundeessuutti deemnee nama afur taane afran sana waan goonuu qabnurra walii gallee hawaasa uummatatti asiin baane qabxiilee dhiyeessan inni kaasisanii daangaa keenya irratti lolaa kan yeroo sanii hawaasa keenya daangaa sanarraa dhumuu jiru sana maaliif deeggara maaliif bira dhaabbannaa qaamaan achi dhaynee wareegamuu baannus lacheen bira dhaabbachuu qabna jennee lacheen bira dhaabbachuu faanii danda'u tumsaallee hin danda'u jedhee lamaan taanis hin danda'u afur ture Shamsuddin Shabaabee Ridwaan Adam yookaan Tuubbatu Sabaatti jechuun beekama tumsaa roobaatti afur taanee qabxiilee kana keessaa takka kana uummataa tokko gargaaruu waan hin dandeenyeef hawaasa keenya gurmeessinee kan ala jiran kan gurmeessinee daangaa sanatti uummatni gargaaruu qabnaa jennee qabxii tokkoffaan kana lammaffaa hawaasa kan ijaaru keessatti kun biyya alaa jiru kan ijaaru nama 256 guyyaa torba keessa waliin fide nama 256 kan biyya 17 keessa jiru. Oromiyaa, Somaaliyaa, Jibuutii, Yaman, Kuwait, Qatar, Saudi Arabiyaa fi biyyoota dhiyaa Ameerikaa, Kanaadaa, biyyoota garagaraarraa hanga Keeniyaa jirutti biyya 11 walitti fiduu dandeenye nama 256 marii jalqabe. Qabxii lammaffaa milkeessine jechuudha. Qabxii isii lammaffaa qabxii tokkoffaadhaa lammaffaa san milkeessuudhaaf tokkoffaa kana hojiirra oolchuu qabna. Uummata gurmeessuu qabna waan ta'eef gurmeessinee lammaffaa jechuudha. Akkasuma qabxii sadaffaa seenaa irratti barreeffama hundeessitoota keessatti argamu. Kanaafuu warra hundeessitee nu maqaa dhaisuun hundeessitoota keessatti argamu. Nuti akka gaafa dhufnu isaan fidanne. Isaan fidanne seenaa nama shantan wayii kan barreesse isaa fi gurmuu tokko kan nuti itti goone. Itti goone barreessa keenya tokko Ibraahim Abdulwaab jedhama. Durotaa isatti goone isaan wajjin barreessaa goonee fi bareedduu yookaan tayyibamee hojii san itti fufanii Oromiyaa keessatti osoo nuuf warri wajji dalagu manee biraan beekan seenaa nama shantan wayii mana namatti ergine barreessaa turanii itti gaafatama isaanii sirnaan bahanii umbannaa bareedduu yookaan waldaan umbannaa bareedduu yookaan umbannaa giloobal Itoophiyaa jedhu kana gara peejii fuula feesbuuk tokkos bannee sanirrattis daariktari isa ture odeeffannoo qaba nuti yaada adee jiru malee bu'uura isaa jedhama jechuudha.
yaada adeemsi malee akka bu'eessa laalama qindeessee abbummaadha. Kanaaf inni waan guddaa turanii itti milkooyee gara Googilitti gara nama 28 akka 32 gara Googilitti isaan gochisa. Addunyaa miidiyaa yookaan addunyaa teekinooloojiitti ogeessa barataa ogeessa miidiyaa hawaasaatii waan hedduu dalagee gara Googilitti saarchi gootanii Googil keessaa ibsa dagaa argachuu dandeessanii magarsaa diinii argachuu dandeessanii ijoollee inni yookaan hordofaa ammas argachuu dandeessanii katabee mayyuu argachuu dandeessan sanunda kan godhe karaa kana deemnee jiru sirraan isinii bu'aa achirraa gara waan daangattis namoonni wajjin hojjechaa turre biyya keessatti argamanii bifa aktiif ta'ee citiisaa eeggatee dhaloonni tokko iccitiin dhaloota murteessa akkasii milkaa'ina nama tokkotti murteessa yeroo wayyaanee hamaa sakkeen osoo rakkoon takka irra gahii iccitii eeggannee namoota biyya keessa jiran wajjin hawaasa san gargaaruu dandeenye kanaaf hawaasa achirraa kaane achirraa miidiyaatti dabarree meeshaa miidiyaa qabnaa istuudiyoo qabnaa dirreedhaa warraa'ee deemuu dadhabnee jidduutti kufuun uma jiraata haa ta'u malee ara meeshaa miidiyaa lafaa qabnaa akkasuma hawaasa keenya kan hoogee miidhame waggaa darbe kana bara beelaa ammaa kana keessa maatii ta'eera waan jiru isin hundi beektanii maatii 200,000 waa aanota qulqulleessu walqoodaa umbii mayyuu mulluqqee miidhagaa malkaa bal'oo aanota kanarratti gargaarsa raabsuu dandeenyee jirra. Amma eessarra jirra argeessi amma bakki irra jiru haaratti walitti dhufne eega laafnee booda haaratti deebinee of haaromsinee hooggansa haaraya ijoollee ka'umsa qabaachuu qofaa miti dandeettii qabaachuu qofaa miti barumsaa sadarkaa guddaa nama jiran kabajamoo hoogganaa kiyyaa hoogganaa keessan hoogganaa hawaasa uummanna idil addunyaa injiinar Aariif Aliitii eega walitti dhufnee mari'annee booda pirezidaantii hawaasa uummanna idil addunyaa goonee munnee jirra kallattii amma hawaasa uummanna hooggansa qabaa jechuudha hawaasummaadhaan hooggansa waliigalaa uummatee jira.